Ashama shama harka fuuni dhaggeeffattoota furdiftootni YouTube saaraadha akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa guutuu galata waaqayyoodhaay har'a kana gaawwantan isinii qabadhee dhiyaate jechuudha Libaanoon biyya jedhamtu jechuudha magaalaa ishee gudditti Beerut jechuudha isinitti agarsiisuuf yaalii godhaa jira na hordofaan isiniin jedha hammuma dhumaattu warreen mana kanaaf haaraa taatan jechuudha maatiin haa ta'uudhaani maatii akka waliif taanuun isiniin jedha kan immoo wanta isni waraabaa jiru kursii tole jechuudha laayikii gochuudhaani na jajjabeessaan isiniin jedha yoommoo akka tasaa dogongora argitanii koomentii barreessuudhaani kana sirreessuu qabdaa yookaas immoo akkuma kanatti itti fufi jechuudhaan akka na jajjabeessitan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha akka kana hordofaa ilaalaa magaalaa akkanatti namatti toltu magaalaa bareedduu isinitti hima baay'ee kan namatti toltu baay'ee kan nama hawwatu jechuudha Beerut jechuun ana kana fakkaataa ilaalaa hordofaa isin callisaa hordofaan isin jira waaw kacarraa ta'ee jechuudha har'aan illee ala ba'ee yaa wanti inni bohaarse kun isiniinis isin bohaarsa jedheen abdii qaba inni iyyeessis inni sooressis manni isaa kanuma fakkaata isiniin jechuu barbaada akkuma walii galatti jechuudha daawwadhaay baay'ee kan namatti tolu baay'ee kan nama hawwatu daawwadhaa waaw ordofaa Ardofa, oh my god. Dhugaa baay'ee tokko nama hawwatti magaalattiin baay'ee namatti tolte jechuudha. Ay laala kalaaltanii bishaan dhudhu ishii magaalaa Beerut ilaaltanii bishaan dhudhuun isiniin jedha. Akkuma kanallee temperature naannoo isheetii baay'ee kana barbaachistu kan ta'e jechuudha. Dhugaa baay'ee kana namatti tola. Ho'is qorrisees waluma faanaadha. Akkuma qilleensa biyya keenyaa ta'eeti yeroo tokko jechuudha qorra hamaatu jira garuu yeroo itti baradoon bu'utu jira jechuudha haa ta'u iyyuu malee hamma kanatti haalli temperature naannoo isheetii hamma kanatti nama jeequ jechuudha egaa kana fakkaattiin isiniin jira uummata qashtii uummata jaalalaa akkasiin itti bohaartan abdiif amantiin isinirraa qaba jechuudha bohaaran isiniin jedha maali biyyicha keessa hiyyeessin jiru yoo jettanii amma erga iyyummaadha rukutamte biyyattiin waggoota lakkoofsistee jirti waggaa 3 wayii ta'ee jira jechuudha adagaa beelaatiin rukutamte hojiin illee hin jiru jechuudha baay'inaanii garuu biyyattiin akkuma bareedditti jirti amma ammaatti jechuudha baay'ee namatti tolti daawwataa jirtudheen abdiif amantii isinirraa qaba daawwataa jirtudhee abdiif amantii isinirraa qaba caakaallee ni qabdi jechuudha mukti adda addaa ni jira qilleensa kan guututu jechuudha baay'ee tokko biyyatti biyya bareedduu dhugaa baay'ee kanan jaalladha biyya kana jechuudha akka kootti hedduu kanan jaalladha senillee ilaaltanii jaallattanii gara biyya kanaa dhufuun keessanii nafuu garuu hin dhufinaa biyya kana amma hojiin hin jiru
Demo xixiqqishuudhaan hojjettu malee birriin akka duraanii sanatti hin jiru. Erga dagaa rakkoo beelaatiin rukutamte jechuudha. Kanan isiniin jedhaa uummata qashtii koo uummata jaalalaa. Karuma duratti babbayee ta'a dinnichi faani akkuma kanatti maatiin jechuudha akkuma Finfinnee keessaa sana karuma duratti bayee ta'a abbaan barbaadettuma goree bitatee darba jechuudha baay'ee nama hawwisiisa iftoominni ishee baay'ee bareedaadha. Daawwataa jirtudha nafti komantii qaba. Egaa har'aan kana jechuudha guyyaan sanbata waan ta'eef namni karaarra baay'ata dabalatanii makiinaan illee ni baay'ata jechuudha. Akkasiidha uummata qashtii koo jaalalaa koo sirriin jedha. Walumaa galatti biyyi Libaanoon magaalaa guddittii Beirut kana fakkaata jechuudha. Dhaggeeffattoota hordoftoota kiyyaa jalqabaa kaastanii hanga ammaatti warreen hordofaa turtan jechuudha. Galata guddaa ana biraa qabdan isiniin jedha. Galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Eebbifumaayee akkuma kana eeyyeen baay'ee bareeduudha. Waraabuu hin dhiisinii nama bashannansiisa. Yooma ilaallu bashannanee irra kannaan jettan immoo ammas koomentiin barreessaan isiniin jira. Isiniin jaalladha, isiniin kabaja, waaqayyo moodachaa godhee isin haa eebbisu. Nagaanaa ta'an isiniin jedha. Much love.